Har'a yaada ajaa'ibaa qabanneerra. Egaa yaadni kunis sammuun keenya yeroo tokkotti yaadota hedduu akka yaadu beekamaadha. Isa kana immoo gara tokkotti finnee gara yaada bu'aa qabutti akkamitti jijjiirra kan jedhu waliin ilaalla. Haga dhumaatti viidiyoo kana laayik gochaa yuutuubii kana immoo sabiskiraayib gochuudhaan dhufaana ta'uu hin dagatina. Sammuun kee kan adda ta'edha. Egaa jalqaba irratti sammuun ati qabdu sammuun siif kenname maashina adda ta'edha. Isa kana beekuu qabda. Namni milkaa'aan wantoota kallattii kufaatiin hin hojjetu. Garuu jabinni isaanii cimina kaayyoo isaanii jalatti kan argamudha. Hayyuun Albert Einstein jedhamu akkasuma jedha. Moolekuulota uumamaa beekamaa keessa jiran hunda caalaa yaada yaaduuf dandeettii guddaa qabda. Galma yookaan fedhii qabdu kamiyyuu irratti humnoota sammuu keetiin sirriitti xiyyeeffachuudhaan wantoota adda ta'anii fi yeroo baay'ee kan hubatte caalaa saffisaan raawwachuu dandeessa. Sammuun kee itti fufinsaan saffisaan ni fiiga. Dhangala'aan dammaqiinsa kee daqiiqa tokkotti gara jechoota 10,000 ta'an maddisiisuu danda'a. Sammuun kee yaada tokko irraa gara yaada biraatti utaalee deebi'a. Laga yaada ariifachiisaa jiru kana to'achuuf dinquuf akkasuma waan siif danda'amu hunda galmaan ga'uuf haala siif dandeessisu naamusaa fi fedhii guddaa si barbaachisa. Akkuma ta'utti yaada dhibbaan lakkaa'aman walitti aansuun yaaduu dandeessa. Garuu yeroo tokkotti yaada tokko qofa yaaduu dandeessa. Isa tokko qofas yaadachuu dandeessa. Sababa kanaan dandeettii yaada dammaqaa kana to'achuuf yaada kee akka isnaayiparii nama tokko suutti jechuudha. Akka nama isnaayipariitti yaada tokko irratti yeroo tokkotti taargeetii tokko irratti xiyyeeffachuu qabda. Isa kana yoo raawwatte fookasiin kee yaada sana irratti yookaan galma kee sana irratti ni cima. Kanaaf isa sana irratti cimaa yoo ta'e fookasii gootee yeroo fi ga'umsaan galmaan waan yaadde sana ga'uu dandeessa. Egaa akka waliigalaatti wanna kamiyyuu yeroo hojjennu yeroo karoorsinu fookasiin isa ijoodha. Fookasii jechuun xiyyeeffannoon isa sanarratti xiyyeeffannoo guddaa yoo laanne wanni hundi yeroo sa'aatii isaatiin kan galma ga'udha. Waan nu wajjin taatanii isin jaalannaa har'aaf gabaabsinee isin dhiyeessine yuutuubii kana sabiskiraayib gochuun dagatina. Yeroo gaarii.